barakani kadirin bi nafi wallolta siya ilman shani karami jala deemani itti barreessanii dhiirri harragee akkana akkana akira mucayyoo miira keessa galtee koomentiin sakkartee kaartoona jettee dubbii kaartoona santu kadiiriif naafi addaan baase akka itti osoo namni meeqa addaan harkisu walitti araarsine miidiyaa kanarra jirta argite jechuudha. Warri gaafsan jidduu gara jaraa gore galata dhabe kadiiriin gaafadhu naafii gaafadhu jidduu jaraa an gaafsanillee seenne namni sossobee walitti araarsan ijoollee san lamaanuu hin jaaladha. Anuma namni badaa seeyuu fi namni badatti fudhatu kana jechuudha sii galeen. Kanaaf nama wanni sii dhaamu. Nama afaan namaa laalin garaa namaa laal. Namni asirratti faarsu hundi fira keetii miti. Ka amaan hin faarsu fira keetii miti. Ka si arrabsu hundi diina keetii miti. Ka amaan hin arrabsu hundi diina amaanii miti. Sii galee miti. Kanaaf waan gootu dubbii keessanii rabbi isinii haa laaffisu yoo dandeettan keessumaan fixadha. Yoo fixachuu dadhabdan immootu ilmaan keessa waliin guddifadha. Akkaataa itti biyya kana keessa biyya ilmaan teessan isinii barattee bakka guddoo geettutti walii galteen suuta lafarratti irratti hojjedha sii galeemi. Anama jaarsaaf jaartii walitti araarsuun beeku isalleen akkasuma jedheen isillee siin jedha. Jaarsaaf jaartii walitti araarsuun beeku maaliif amala ijoollee Oromoon kun gizee jaarsummaa jidduu teettu jaarsillee kayoo isii kophatti argeen soda hin dubbanne gizee nama arge jaarsa tokko jira ka jaartitti fiigu. Jaartillee takka jira kayoo jaarsummaa kana itti fiidu walitti fiigaa san hin danda'u beektaan ka jaarsaaf jaartiin jaarsummaarra walitti fiigan. Ani tasan duraanillee walitti araarseen beeku oroo araara beeka hiriyya makiyya ka hojii nyaannee hojii duwine reedimaaf Zaynabaa walitti araarsa jaarsaaf jaartii walitti araarsuun beeku. Waan hin beekneef sii galee jibbaa fi miti hin beeku garuu rakkoo ilmaan keessanii isin bira jirra waliin akka guddifattanitti wal isin taasifna. Ummanni kunillee koomentii barreessa malee ummata garaa qulqulluutii kanarratti takka lama sadii irratti hin beektamaan akkasiif ilmaan keessillee tayaa turan dhiisitii akkanumatti oobsiiti osoo akka yaada kiyyaatitti akkaataa ilmaan keessan kana itti guddifattan irratti hawalumaan suutatti lafumarratti waliin haasoftanii natti tola asin jechuu barbaadetti siifuutti jedhiiti ati cabe yoo jedhan baqaqe jira warri miidiyaa homa kanasitti dhaamachuuf ani waan biraatillee ilaali maal seete beeyta aslii koo galatoome ani nama baay'ee tokko akka malee miidiyaa kanarra yookaan ammoo lafarraallee nama si kabajudha. Kanaammoo hin beeyta atillee dhugaa jirtu hima beeyta. Maal siin jedhe anneen gedda gaafa nan si bilbilu waa baay'ee haasa'u jedhee waan si jaaladhee si kabajuufan inni see miidiyaa kana. Duufitti himuu naan jette. Digaleemi amala kan kiniin beeka. Ani ammootu akkuma anammas wanni ani citii mana kiyyaa haasa'e wayitu hin jiru. Akka wal'amnee aniif inni gargar jiru. Nuti inni akka inni baatii 9 jedhu bara 2023 ji'a tokkoffaa keessaadha aniif inni ka gargar baane jechuudha. Ba'aan an baadhee jiru ba'aa hintalti durbaa tokko yookaan ammoo dhiirri tokko baatee jiru osoo hin taane ba'aa addunyaan hundi silaa baattee hin dandeenye ilmaan kiyyaaf jecha yookaan ammoo kabajaa ummata Oromootiif jecha namni kun abbaa ilmaan kiyyaati siigalee waan singalchu mana qabda mana kee bane haasa'e asliin sila siin haasa'aa ture ammallee anaa waliin haasa'a. Kanaafuu an takkaa miidiyaa kanarratti abbaan warraa kiyyaa kana na godhee jira amaan kana na godhee jira na zallamee jira akkas na godhee kana na godhe jedhee takkaa takkitti anamaan irraa haasa'ee hin beeku ammallee wanni na haasoysiisu hin jiru. Anaaf amaaniin gidduu wanti jiru daa'imman dubartiin miidiyaa kanarratti baatee dhimma jaarsa ofii jaarsi kiyya kana na godhe sana na godhe jettee haasoytu sigaleemi dubartii dhiira barbaaddu yookaan ammootu nama waan hin taane barbaadu yookaan ammoo abbaa warraa ofiit eega hiikame nama bultii barbaadudha. Ani kaayyoon kan koo ilmaan kan koo galmaan gahachuudha malee yookaan anamaanii miidhuu yookaan ammoo isaaf hammeenya yaadu ani yoo hammeenya amaanitti yaade sigalee hadhaa miti aniif inni waggaa 2 kan gargar baanee jiru. Sigalee waa baay'eetu jira yoo haasoynu jennee an akka nama biraa yookaan maallaqa wayii barbaade yookaan ammoo namni giiftiidhaan sappoortii na haa godhuudha beekamtii wayii barbaade dubartii asirratti fakkeessitee haasoftuumi akkuma daa'ima 5 garaa kan kootti baadhadhee dahee
iccitii mana kootiillee akkasumatti hin qaban. Nama kana bultii waliin ijaarran walii taane ta'uu baanne waan irratti ani finni walii ta'uu dhiifne anaa fi isaa fi rabbiin uumetu beeka. Ilmi namaallee warri biyya kana keessa jiru parsantii 90% dhugaan eenyuun bira akka jiru ni beeka. Ana meenya isaallee asirratti hadhas borus wanni naan haasa'u hin jiru. Maknaatum namni kuni abbaa ilmaan kiyyaati. Akkasuma ammoo waan gara ilmaan kiyyaatiin natti dhufe amaanii mitiyaan haadha kiyyaayyuu yoo taate hin dhagahuuni jechuudha. Ilmaan kiyyaan daqiiqaa 5 of biraa dhabuu hin barbaadu. Ilmoo kiyyaan akka namaa fayyaa guutuudhaan ilmaan kiyya haammadhee hoosifadheeti bidhaate hamma daa'ima qaba. Jaartiin kan kee ilmoo kee akka isiin itti sii guddisaa jirtu ni beeyi. Jaartiin kan kee hirriba gaarii raftee cinaacha gaariidhaan raftee daa'ima tokko ofitti haammattee hirriba gaarii rafaa hoosisaati ka isiin sii guddiftee asiin si geesse. Angaruu jechuudha. Eega guyyaa ilmaan kana argadheeti sa'aatii 6 rafee hin beeku hadha ilmaan kiyya waggaa 3 deeman. Ummata Oromoo Barri biyyeen ulleesima waliin rakkataa turre Oromoon kun leesima waliin rakkataa ture inni leesima waliin rakkataa ture. Bar ilmaan kun ilmaan baajanne mootummaa iyyuu hin dandeenye rabbiin sitti kenne sun kennaa rabbiiti alhamdulillah jedhi kan lubbu. jechuun walumaa galatti waan asirratti yaani hadha si kaleessa si amaan kana na godhe sana na godhe wanti nan jedhe miidiyaa kanarratti dubbadhe hin jiru. Miidhaa kan koo madaa kan koo eenyu akkana miidhe maaliif akkana miidhe maal akkana godhe dhofkadheetan ijoollee kan koo guddifachaa jira malee angabbee uummata Oromooti yaa Oromoo amaan akkana na godhe sana na godhe yookaan ammoo sittillee sitti bilbilee bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee annama tokkotti iyyuu namni itti madhe hin jiru. Ijoollee kiyya akka inni jedhu sanatti miti kan inni narraa fuudhe. Sigaleemi ilmaan ammoo an fudhadhee jalaa hin baane gaafa duraa akka inni na dhiisee bahe hundi keessanuu ni beektan bara 2023 ji'a tokkoffaa keessa isatu anaaf daa'imman manatti nu gatee bahe bara 2023 ji'a salgaffaa moo ji'a kurnaffaa keessa an ammoo ijoollee kiyya fudhadhee bahee jechuudha. Aniif inni turree gargar baane wanni an asirratti gabbayee haasa'uu hin barbaanneef uummanni Oromoo aarsaa baay'ee nu waliin kaffalee gammachuu keenya akka wal biratti argutti suuraalee babbareedaa jecha babbareedaa takka amaan kan na godhe san na godhe dee uummatatti illee gabbayee naasofne ilmaan kana ammoo maal akka nyaachisaa jiru maal akka obaasaa jiru anaa fi rabbii fi isa qofatu beekaa jechuudha. Isatu na gargaara kophaa kiyya ilmaan kana guddifachaa jira. Amma bar dubbii sanii waan taree miti amma nu guyyaa waan tareen haasofne yoo ati guyyaa rafaatu. Amma ilmaan kiyyaa isatu eda dhufee koomantiidhaan na tuttuqee jennaan miira keessa seenee waan ilmaanii haasa'e malee an amaanuu narraa fudhate hin jenneen. Ilmaan kiyya narraa fudhate. Amma dubbiin amma laalini ina waa tokko jira amalli dhiiraa jaartii nikaya haadha ilmaan shaniitii miti jaartii maduraa wallolanii wal dadhabanii gadhiisan kana yoo kophatti erge beeyta inni naafa amala dhiirati kun amaan hin qofaa miti eenyumaayyuu jechuudha jaartii mamma yoo si bira jirtu hin barbaanne tana yoo si bira deemte itti naafta beeyta amma inni koomentii si tuquusan hin gaafanne amma dubbii ka qabsiise maa inni ilmaan kiyya narraa fudhatanii anfiran qabuu nama na dubbatu qabuu si miira keessa galee boottee tiktookin irraa si darbee jira laayif irra jira. Komentii jala dhufee hundi bakka namni laayif jiru haati shanee maal taate achumaan gidee laayif irraa bayu viidiyoo kunnatti erga kunnatti dawwala achumaan sirkii keen qabu yoo sirkii haarawarraa jijjiiree ganama kana subii hirribaa ka'ee amaan itti dawwalan kaasuu hirribaa ka'ee naa dawwala sirkii siifuu ergeen si dawwala cufa achumaan qabu ce'oo hiriyyaa ta'eetii ergi jedhee naa ergasitti itti dawwale mungkin sirkii kiyyan beeyneen kaafne dawwala dhaqee amma laa kulle haal ijoollee kun bakkuma ijoolleen jirtu miti akka uummanni illee taraaga olmaan kun ilmaan Oromoo hundaati. Warrooti osoo wanta tokko dhugaa jirtu hin beekin deebii namaa deebifachuu aarifattan baay'ee tokko garaana yaaddu maaliif akkas goyoomtu garuu. Laa hawlillaahi. Warabbal kaabamee deebii namaa deebisuun duratti wanta tokko namaan jechuun dura wanta tokko beekaati miidhamaan eenyu yookaan ammoo miidhaan eenyu wanti kun hagam tokkotu dhugaadha yookaan ammoo hagam tokkotu soba jedhaati wanta tokko adda baafadhaati hubadhaati rabbiin ikkoo Allah subhanahu wa ta'ala sammuu kan kee akka ati itti yaaddutti sii kenna sii galee
sammuu kan keetiin itti yaaddee onnee kan kee gaafattee deebii namaa deebifta sinii galee wama argitan jechuudha nama jala deemtanii jechuudha jireenya jiruun addunyaa kun waan isin gootu hin beektan waan ta'eef namni tokko booheef fakkeesseef afaaniin haasa'eef sinii galee namni sun abbaa aqaatii miti anas yoo ta'e jechuudha haasaa waan an haasa'u keessa dubbii kiyya keessa waan an dubbadhu keessa sinii galee haasawa kan golaaltanii murtee tokko hin murteessina yookaan ammoo deebii namaa deebisuudhaaf hin ariifatina haqa jirtu dhugaa jirtu rabbiin uumetu beeka waan ta'eef ani ka'ee boohee akkasin ta'e akkas ta'e isin hin jennaan qofa amantanii anaafillee naa hin yaadina nama biraatiifillee hin yaadina dura hubadha dhimmi kun maalii yookaan ammoo adda baasa haasaa maaltu haasa'ame amma viidiyoo baay'ee daka isin sheer naa gochaa jirtanu viidiyoo mummurama amma walumaa galattuu koppilinkii 4,000 na seensisa nama 1,000 jirtanii jechuudha deebii namaa deebisuudhaaf hin ariifatina dhugaa jirtu dhugaa namaa yoo deebii deebisuu barbaadanii dhugaa namaa tokko adda baasaa beekaati deebii namaa deebisuudhaaf ariifadha malee koomantiin taane namaa barreessuu yookaan ammoo jecha hin taane namaan jechuu isiin akkanaa inni akkanaa sinii galeemi waan hin taane tokko hin haasa'ina ani eda dhimmi asirratti haasa'e dhimma kan go yookaan ammoo dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaa sinii galee abbaan warraa kiyyaa akkana na godhe sana na godhe wanni ani isiniin jedhee adda baase dhimma jaarsa kiyyaa isinitti haasaadhe hin jiru dhimma jaarsa kiyyaa isinii himadhe abbaan warraa kiyyaa akkana na godhe kana na godhe jedhee isinii himadhee jira namiidhe isiniin jedhee natume isiniin jedhee ilmaan kiyyan narraa fuudhamte fira dhabe isiniin jedhe malee wanni biraa wanni nan isinii haasa'e jira sanu ammoo miira keessa seeneetanin haasa'e malee viidiyoo na waraabaa gadhiisaadhaafi miti yookaan ammoo akkuma isin haasoitan sanii viidiyoo mummuramaa viidiyoo amaanii fi asliin haasaan ani giiftiidha jecha yookaan ammoo giiftii barbaacha jecha an nama asirratti ajandaa yookaan ammoo ajandaa barbaadu jedhee nama asirratti girri kaasoo kommoo an dubartii misinjera keessa bultu yookaan ammoo filaaworii fi iskiriimii barbaacha jecha dhimma ilmaan kiyyaa wanneen an asirratti haasa'u tokko hin jiru ammoo an homaa isinitti wannummaan isinii haasa'e hin jiru gaafa isin abbaa warraa kiyyaa irratti duultanu ilmoo sitti gatee deemee daa'imman sitti gatee deeme gaafa isin naan jettanii nama meeqaan irraa baatanii haaso'itan san maal isiniin jechaa turean ani ko nama daa'ima 4 garaatti baadhatee daa'ima 5 garaatti baadhatee ilmoo 4 kophaa kan koo guddisaa jiru icciti mana kiyyaallee akkasumatti qaban sinii galeemi malee anjaarsi kiyyaa siin na baase achiin na baase wanni ani isiniin jedhee wanni ani isinitti madden jiru yoo ammoo haayimatamu ta'e yoo haasa'atamu ta'e ani dhimmi kiyyaa dhimma daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 haasa'amee dhumuu miti hadhas borusan dhimma jaarsa kiyyaa asirratti isinitti himanne isinitti illee hin himadhu homaa wanni isinarraa dhageessan wayituu hin jiru maknaatu namoota oromoo baay'ee tokko jaaladha baay'ee tokko kabaja waan ta'eef dhimma ilmaan kiyyaa haasa'e malee ani amaan asiin na baase achiin na baase amaan kana na godhe sana na godhe wanni ani isiniin jedhe jira mee dhimma abbaa warraa kiyyaa waan an dhimma isaa haasa'e yookaan ammoo maqaa isaa haasa'e jechuudha na hima baaki shummataas na jala deemee booddefadhaa gandummaatti bor deebitu chiggire illoom yoo gandummaa barbaadan illee nama ganda kiyyaan qaba waan ta'eef rakkoon qabu waan namni ganda kiyyaa gabbeenarraa haasa'uu hin danda'a waan ta'eef garuu ammoo namni yeroo daandii tarkaanfatuyyuu sinii galee konkolaataa laalaa tarkaanfata malee useetuma daandiin kun itti bareedee yookaan ammoo bal'atee fi fiigaa ittiin deemu saniifuu boriifuu qusadhaashi aarifattanii waan argitanii haasa'ina ana afaan kiyyaa hamaa na baasuu barbaadan garuu ani nama akkasiitii miti sinii galee waan hin taane jirtanillee hin barreessina boriifuu mee hambifadha xiqquma isiitu sheemiin sinaa qabu waan isin hin galchine keessa ustanii hin galina naarrabsitanii naarrabsuu baattan usuu raasachuu guddaa'inu an sammuu akka keessanii sammuu ittiin nyaadhee ittiin rafu qofaa miti kan hin qabu sammuun kiyya bal'oo waan taateefi fageessee yaada sin igaleeme
yeroo waa namaan jettanu wanta tokko hubadhaatii itti yaadaatii namaan jedha malee akka haasaan afaan keessanii dhufe yookaan ammootu akka harki keessan barreeffamni isinii mijate qofa osoo hin taane dhugaa jirtu wama tokko wanti isin beeytan hin jiru warabbal kaaba dhugaa jirtu ammoo kabeeku rabbiin uume qofa waan ta'eef anammas ta'u isinii galee rakkoo kiyya rabbiin uumetti madda malee wanti an ilma namaatti rakkoo kiyya himadhu hin jiru anarras kaleessa soonni an kana sana jedhee adda baasee isinitti hime hin jiru waan ta'eef dhimma dhuunfaa namaa gubaa namaa madaa namaa hin beeytanu isinii galee kanaafuu waan argitan jechoota hin taane namaan hin jedhina isinii galeemi dammoo jechoota hin taane ka isin jettanu nama akka kiyyaatii miti an nama akkasiin hiccitii mana ofii yookaan ammoo bu'aa bu'ii jireenya ofii nama usee karaa irratti haasa'aa deemuu miti isinii galee yookaan ammoo dhimma ilmaan kiyya hadha ka'e hadhaa miti kan hin taa'e haa ta'u malee dhimma ilmaan kiyyaas kana sana jedhee wanti nan adda baasee isinitti hime hin jiru dhimma abbaa warraa kiyyaallee kana sana jedhee ani wanni abbaan manaa kiyyaa kana na godhe sana na godhe wanni ani isiniin jedhee himadhe hin jiru yoo ammoo haa himattu jettani isinii galee dhimma kan koo isinii galee addunyaa hundatu akka isin naa dubbattu barbaada malee haqa qaba